Afura bakka dhaqan afaan sanaasu yoo Oromiyaa dhaqan illee Oromiyaasu yoo Ijiptii dhaqan bakka hundumaatti afaan sana Waaqayyo ibsee fi qalbii jijjiirradhaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti qalbii jijjiirradhaa kan gurra qabu haa dhaga'u jedhee caakkaa keessatti fa'a nyaati isaanii illee hambattaa fi qurxummii fayyadamu nyaata dammaa yabaraa adaam yookaan immoo dammaa adaamuu ishee jedhamtu ishee nyaata lallabaa dabarsaa turan jechuudha. Hamma kanatti nama kudha lamatu biyya lafaa kana akka gara Waaqayyootti deebitu godhee namoota baay'ee keessaa firii agarsiise. Kanaaf nuti immoo dhageenya namatti hin baduutu ta'e nama dhageenyeettiin dhaaltu mootummaa isaa ta'uu Waaqayyoon haa taasisu. Amma chaaptarii lammaffaatitu hin darben faarfannaa ta'uu gidduu mannaa galata Waaqayyoo kan jedhu. Galata Waaqayyoo yeroo hundumaa akka daawwit. Faarfachuudhaan maqaa abbaa ilmaa afurii qulqulluu sana waaqa tokkooti. Amannee Galata Waaqayyoo yeroo hundumaatti galata Waaqayyoo yeroo hundumaatti kaamega akka gaddafne garbicha isaati akka daawwitano garbicha isaati akka daawwitano garbicha isaati garbicha isaati galata Waaqayyoo yeroo hundumaatti akka daawwitano ijoollee isaati akka daawwitano ijoollee isaati akka daawwitano ijoollee isaati akka daawwitano ijoollee isaati galata Waaqayyoo Amaanu'eel baay'ee jaalata seetaan argaa dhiigaa sana bitaate seetaan argaa dhiigaa sana mo'ate dhiigaa sana mo'ate sanaalee yaadoo tumne toluu Setanale yazo morne solo poco Umna gupta moichi taegango Eye umna gupta moichi taegango Umna gupta moichi taegango Galata Waaqayyoo yeroo hundumaatti akka daawwitano ijoollee isaati akka daawwitano ijoollee isaati akka daawwitano ijoollee isaati Shigirta ta'a